Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdul App. Barnoota haalaan barbaachisaa fi ka irra caalaan keessan gaafataa jirtan takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kana duraan barsiiseen ture akkaataa leenca yookaan abaaboo adda addaa TikTok irratti namaaf itti kennan karaa salphaa ta'een viidiyoo isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'ee yeroo viidiyoo maxxansu har'allee irra deebi'ee isinitti himuu barbaada yookaan immoo irra deebi'ee isin yaadachiisuun barbaada. Viidiyoon kan kee hedduu hin mul'atu namoonni jettan ni jirtu. Viidiyoodhuma kana daawwataa iskiriiniidhuma viidiyoo daawwataa jirtanirra yeroo tokko tuqattu. Iskiriiniidhuma kanarra yeroo isin tuqxan mallattoon seetingii xiqqaan takka gubbaatti isiniif ba'a. Mallattoo seetingii xiqqaa kanarra irra tuqattu. Baay'ee salphaadha. Quality jedhee jalqaba irratti qulqullina jedhee isiniif dhufa. Quality kanarra tuqattu yeroo tokko ammallee quality ka jedhu ka jalqabarra sanaan booda ka xumuraarra advanced ka jedhu ka xumuraarra tuqachuudhaan qulqullina isaa 720 irra keessanii yeroo viidiyoo san taphachiiftan qulqullina ajaa'ibaatiin viidiyoo san daawwachuu dandeessu. Akkasuma mallattoon gurraachi kun subscribing gurraachi kun gurraacha'ee jira taanaan subscribe kana tuquu hin dagatina. Sanaan booda mallattoo beelii achitti isinii dhufurra tuquudhaan all ka jedhu ka jalqaba irra erga keessanii booda laayikiin sakandii xiqqoo isinitti fudhata. Laayikii tuquudhaan eegalaa isiniin jira. Egaa gara barnoota keenyaatti yeroo dabarfannu haala kamiin TikTok irratti giiftii abaaboo leencaa fi waan adda addaan namaa kennuu dandeenya ka jedhu karaa salphaa ta'een isinii qabadhee dhufeen jira. TikTok kanarra seenna aappii TikTok dhumarra sirriitti waliin ilaalla. TikTok keessan jala erga seentanii profaayilii keessan jala erga seentanii booda sarara sadan gubbaa jiru irra tuqachuudhaan eegalla. Sarara sadan gubbaa jiru kana yeroo tuqxan filannoolee sadiiti sun isiniif bahu. Creator Tools, My QR Code fi Setting and Privacy isinii baha. Setting and Privacy ka jedhu kana tuqachuun gara fuula ittaanuutti darbina. Setting and Privacy ka jedhu tuqannee fuula duratti adeemnaa jechuudha. Setting and Privacy kanarra yeroo seentan arfaffaa irratti TikTok hunda keessanirra balance jedhee jira. Arfaffaa irra balance ka jedhu jira. Balance ka jedhu ka arfaffaa irra jiru tuquun ammallee gara fuula duraa deemna. Baay'ee salphaadha. Yeroo tokko qofa register gootanii sirreessitu sanaan booda isin rakkisu. Balance kana tuqachuun gara fuula duraa deemna. Yeroo tokko qofa kan isin setup gootan yookaan sirreessitan. Sanaan booda abaaboo akka feetanitti namaa kennuu dandeessu. Balance irra yeroo tuqxanii gara fuula duraa deemtaniga haala kanaan isinii baasa. Duwwaa haa ta'u kooyinni keessa jiru waan fedhe haa ta'u rakkina takkitti hin qabu. Recharge jedhee diimaan takka dura sana jira. Recharge ka jedhu kanarra tuqanna. Recharge si jettu kana tuquun gara fuula ittaanutti darbina ammallee recharge. Kana jechuun kooyinan bitachuu barbaadaa jennee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Recharge kana tuqattanii yeroo gara fuula duraa deemtan coin balance jedhee gubbaatti haala kanaan nuu fida. Jalatti coin 5 coin 70 jedhee coin 350 waan adda addaa nuu fida. Isuma jalqabaarraa habinnume bituu barbaannan ka barbaaddan bituu dandeessu garuu register hagoonu isuma jalqaba coin 5 isa jedhu irra fuula dura isaa gatiin ittiin bitan fuula dura isaa jira. Gatii ittiin bitan diimaa sanarra tuqannaa jechuudha. Ammallee registering goone gatiidhuma fuula dura kooyinii 5 dura jirurra tuqnaa jechuudha. Kooyinii 5 fuula dura gatii jiru sana maallaqa jiru sana maallaqa biyya jirtaniitiin fidee kaa yeroo achirra tuqannu egaan haala kanaan nuu baasaa iimeelii keenya fidee jala kana kaa'ee filannoo sadii nuuf kenna. Yeroo jalqabaa yeroo ta'u filannoo sadii kenna. Namoota tokko tokkoon filannoo sadaffaa hin kennu irra caalaa filannoodhuma lama fida. Filannoo sadan sana keessaa kan nuti fayyadamnu add MTN billing jedha kiyya irratti sim cardii keetiin wal qabsiisuu barbaaddaa jedhee naa fida. Maqaa sim cardii biyya keessaniitiin mallattoo bilbilaatiin fidee kaa'a. Ka mallattoo bilbilaa qabu of biraa qabu maqaa sim cardii biyya isin jirtanii yookaan maqaa sim cardii fayyadamaa jirtanii kan of biraa qabu irra tuqattu jechuudha. Inni add credit or debit card ka jedhu akkaawuntii baankiitiin wal qabsiisuudhaan nuti garuu isa mallattoo bilbilaa of biraa qabu maqaa sim cardii fayyadamaa ruutiin ka dhufe sana filachuun gara fuula ittaanuutti darbina. Fuula ittaanuu irratti yeroo dabarfannu asirratti enable ka jedhu isiniif fida. Bilbila keessan fiduudhaan jechuudha. Enable ka jedhu tuqnee gara fuula ittaanuutti dabarfannaa jechuudha. Bilbila keenyarraa kaffaltii adda addaa akka godhachuu dandeenyuuf. Enable yeroo isin tuqxanii fuula ittaanuutti darbitan
filannoo akkasii waan sanduuqa guutamu isinii fida. Ka jalqabaa irratti maqaa keessan, ka ittaanu irratti lakkoofsa manaa yookaan naannoodhuma jirtan fi magaalaa keessan haala kanaan tartiiba kanaan irratti guuttu. Ka arfaffaa ka dhumaa inni nu ofiif guuta. Sanaan booda seeviin jala jira. Seevii tuqnee gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Fuula kanarratti waraabamuu hin danda'u waan ta'eef seevii ka jedhu kana tuquun gara fuula ittaanutti darbina. Seevii yeroo isin tuytan baayi ka jedhu isiniif fidaa jechuudha. Amma yoo fingerprintii ashaaraa bilbila keessanii isin gaafatetti guutu baayi ka jedhu kun biti ka jedhu kun jala isaa jira. Baayi isa jedhu tuytu paaswordii iimeelii keessanii isin gaafata. Yoo paaswordii hin beekne barnoota isaa duraan barsiiseen jira. Asuma tiiktookii jala akkaataa paaswordii iimeelii dagannee paaswordii itti jijjiiran ka jedhu ni jira. San daawwachuun paaswordii itti godhatanii paaswordii keessan erga guuttattanii booda veerifaayi gootu jechuudha. Paaswordii iimeelichaa ni beektu taanaan immoo asuma irratti guutuun veerifaayi ka jedhu jala jira. Veerifaayi tuquun gara fuula ittaanutti darbitu jechuudha. Yeroo isin verify tuytanii dabarfattan yeroo tokko gaaffii akkasii yoo isin gaafate yes always fi no thank you qaba. Kafayetan filattan rakkina takka hin qabu. Yes always ka jedhu yoo filattanis homaa rakkina hin qabu. Sanaan booda okay tuquun fuula ittaanutti darbitu jechuudha. Okay tuytu yeroodhuma tokko qofa processiin kun sanaan booda hin jiru. Processii kana hunda cinqii kana hunda isin hin gaafatu. Not now fi tap join isiniin jedha. Tap join yoo tuytanis rakkina tokko hin qabu. One tap join ka jedhu kana tuquudhaan paymentiin keessan 100% wal qabataa jechuudha TikTokii keessaniin. Okay ka jedhu kana tuytu sanaan booda okay tuquun gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Kanaan booda processii kana isiniin barbaachisu salphaadhumatti bituu dandeessu jechuudha. Amma biteen jira. Coin 5 bitadhee jechuudha. Kana jechuun abaaboo 5 namaa kennuu danda'a jechuudha. Gubbaatti 0 ture amma 5 tahee jira. Kanaan booda processii kana nan barbaachisu sarara 3 tuqadhee yeroo barbaadetti TikTok kiyya jala setting and privacy ka jedhu irran seenaa. Setting and privacy kana ergan tuqadhee booda balance ka jedhu jalan deemaa jechuudha. Balance ka jedhu kana tuqadheen gara fuula ittaanutti darba. Balance ergan tuqadhee booda 5 bitadhe kun as jira. Recharging fuula dura isaa jira. Recharge ka jedhu kana tuquudhumaan gara fuula ittaanutti darbaa jechuudha. Recharge tuqee yeroo dabarfadhe ammallee 5 kan biraa bituun barbaada taanaan maallaquma fuula dura isaa jiru kan barbaade bitachuu danda'a. Irran tuqaa jechuudha. Yeroo irra tuytan baayi isiniin jedha. Baayi tuquudhaan ashaaraa bilbila keessanii yoo isin gaafate ashaaraadhuma sana irra qabuudhaan bitattuu jechuudha. Tap baayi isiniin jedha jechuudha. Processiin silaa sun hundi hin jiru jechuudha. Ammallee 5 kan biraa payment successful jedhee raayitiin godhe 5 kan biraa bitee itti dabalee jechuudha. Kana jechuun yoo abaaboo kennuu barbaade 5 fi 5 walitti 10 ta'e abaaboo 10 namaa kennuu danda'a jechuudha. Akkasuma viidiyoo jalattis mallattoon giftii yoo viidiyoo namaa jalatti kennuu barbaadan mallattoo giftii dhuma tuquudhaan yookaan live jalatti ka barbaadan irra tuquudhaan send ka jedhu jala isaa jira. Send dhuma tuquudhaan ergitu jechuudha. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Achuma irraayis abaaboorra tuquudhaan leencara tuquudhaan waan barbaadan namaa bituu dandeessuun isiniin jedha. Laayikii sheerii hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akkasin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.